Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Aadam Tiyuub guyyaa har'aa seenaa gooticha qabsaawaa haqaa fi barnoota guddaa of keessaa qabu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Gootni kun seenaa gurraachota Ameerikaa keessatti warra adda dureedha. Qabsaa'aa mirga namoomaa kun maqaan isaa Maalkoom X jedhama. Gootota Ameerikaatti farra sanyummaa ta'uun dhiibbaa olaanaa uumaa turan yoo ta'u, sababa amantaa Islaamaa ilaalcha farra sanyummaa tarkaanfachiisuuf amantaa Islaamaa fudhatee qooda isaa ba'ataa turee jira. Ameerikaan Islaamummaan wal baruu qabdi. Sababni isaas amantaan Islaamaa ilaalcha sanyummaa uummata keessaa kan haqu amantaa tokkodha. Daawwii biyyoota Islaamaa taasise keessatti namoota Ameerikaa keessatti adiidha jedhamanii yaadaman waliin wal argeen waliin dubbadhee jira. Waan biraa haafuu waliin nyaata nyaadheen jira. Isaan adiidha garuu sanyummaan adii sababa amantaa Islaamaa keessoo isaanii keessaa ba'ee jira jechuun dubbii seena qabeessa kana dubbatee ture. I believe in the religion of Islam. I believe in Allah. I believe in Muhammad. I believe in all of the prophets. I believe in fasting, prayer, charity, and that which... Qabsaa'aan mirga namoomaa Maalkoom X biyyaloogii sanyummaan dhuunfatamte Ameerikaa kutaa magaalaa Michigan keessatti akka lakkoofsa warra dhihaatti Mee 19 bara 1925tti haadha fi abbaa isaa irraa ilma torbaffaa ta'uun dhalate. Seenaa ijoollummaa isaa rakkina ulfaatan kan dabarse Maalkoom X umrii isaa ganna 6 keessa leellistoonni sanyummaa warra Ameerikaa adii abbaa isaa irraa galaafachuun jaalala abbaa isaanii kunuunfamee akka inni hin guddanne isa dirqamsiisan. Maalkoom X bu'aa ba'ii ijoollummaa isaa seenaa kitaaba dhuunfaa isaa irratti yeroo dubbatu akkana jechuun hima. Yeroo mana keenya keessa saantiimni 5 illee dhabameedha. Maarree yeroo kana garaan keenya beelaan weeraramanii waan jiraniif dadhabne ni fajajna. Yeroo kana haati keenya raafuu distii guutuun nuuf affeelti. Erga nyaannee booda lubbuun nuti deebiti. Yeroo nuti raafuu nyaannu kana gurbaan ollaa keenyaa yeroo argu nyaatni isaan manaa nyaatan margaadha jedhee ijoollee ganda keenyatti odeessa. Ijoolleen ganda keenyaas hanga nuti boonyutti akka isaan nutti boonan akka isaan nutti baacaa turan sirriitti yaadadha jedha. Qabsaa'aan gurraachota Ameerikaa Maalkoom X yeroo yaadannoo ijoollummaa isaa hima. Du'a abbaa isaatiin booda harkummaa rakkinaa fi gadadoo dabareen mana isaanii haleeluu jalqaban. Kanuma hordofuun Maalkoom X ijoollummaa isaatiin mana jireenyaa garaagaraa fi suupparmaarkeetii keessa wantoota nyaataman hatuun jalqabe. Itti gaafatamummaa maatii ishee kan ho'amachiiste harmeen isaa yeroo umrii Maalkoom X ganna 12 gahu maraattu ta'uun mana yaalaa seente. Yeroo kana Maalkoom X guddistoota ilmaanitti kennamuun achi keessatti akka guddatu taasifame. Mana namaatti akka guddatuuf nama dhuunfaatti kan kenname Maalkoom X amala waan dhabeef achi baafamuun mana guddisa ilmaanii kan mootummaatti dabarfame kenname. Mana guddisa ilmaanii mootummaa kana keessatti barnoota isaa barachaa sa'aatii boqonnaa isaatti immoo mana reestooraantii keessa meeshaa nyaataa qulqulleessaaf imala jireenya ulfaataa isaa dhiibuu itti fufe. Itti waggoota lamaa booda maatii guddistoota ilmaanii biroottis kennamuun sa'aatii 2 irraa isaaniif faana jiraachuu hin dandeenye. Ammallee warra hanga umrii isaa ganna 16tti isa guddisaa waliin sababa amala isaa kan waan dhabe Maalkoom X kutaa magaalaa Michigan gadi lakkisuun gara Boostonitti qajeeluuf dirqame. Maalkoom X Booston erga dhufee booda naayit kilabii keessatti kophee qulqulleessuu dabalatee mana fincaanii miicuu reestooraantii keessatti meeshaa nyaataa qulqulleessuu fi baabura irratti nyaata bilcheessuu qacaramee hojjechaa turee jira. Umrii isaa ganna 17 yeroo guutu bara 1944tti Maalkoom X mana bunaa magaalaa guddittii New Yorkitti qacaramuun hojjechuu jalqabe. Kun immoo Maalkoom X umrii dargaggummaa isaatiin sagaagalummaa dabalatee xumaaraa fi gaala sammuu hadochuun akka madaqu isa taasisee jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya seenaan nama kanaa ganaadha. Hanga xumuraatti akka nu hordoftan kutaa lammaffaa walitti deebina. Turtii gaarii.